Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoodha. Har'a oduu baay'ee nama gaddisiisu baay'ee qabannee dhufnee jirra jechuudha. Oduu yeroo hunda waan nama kolfisiisu yookiin nama gammachiisu haasa'utu hin taane waa'ee Oromoo kana irratti wanti nuti dubbannu har'a baay'ee nama gaddisiisa. Nuti asii amantiidhaan waa meeqaa wal nyaannaa diinni asii kiyyoo nuti xaxee nama nuti qabna jennu warra bakkeetti hafan hamma maleedhaatti guuruu jalqabee jira jechuudha. Yaa Oromoo kiyya dammaqi jennee sinitti iyyidee dadhabne. Deengadda torbii tokko dura isinitti haasa'aa turre ilmaan Oromoodhaaf Finfinnee keessaa guuramanii poolisoota Oromoo warra ta'an hundinuyyuu kaafamanii warra naftanyaadhaan warra soddaa isaatiin bakka buufamanii jiru. Gaafuma Abiyyi 4 kiiloodhaa baafamu Oromoon hundinuyyuu Oromoodha warri jedhame ergasii sababa Abiyyi Oromoodha jedhame achi ka'ameef hundinuu kaafamee ijoollee naannoo Amaaraa qofitti bakka buusanii jiru. Har'a ijoollee deengadda barreeffama waa'ee sabboonummaa Oromoo irratti barreessaa turan obsaa abdii isaanii beeytanii hundi keessanuyyuu iyyuusdaaf tasfayee kan deengadda waa'ee mini argitanii nuti dhibbatti ragaa wajjiniin mirkaneeffannee isinitti himna. Finfinnee keessattis ta'e eessatti namni minilikiin tuqee jiraachuu hin danda'u. Haacaaluu Hundeessaas wanti inni du'e faca minilikiin tuqee daadhii galaa wanti inni du'e minilikiin tuqeef ijoolleen har'a hidhamtellee warri poolisiin dhufanii manaa fuudhanii baaniif minilikiin deengadda minilikiin inda Hitler maxraat ወንጀል እንደሚሆንበት ሀገር እንገነባለን ጀሰ የዱ ሶክቲዳፍ ጀቻ ሀራ ዱፉudhanii hidhanii jiru jechuudha. Isdaaf tasfay obsa abdiisa barbaadaa jiru. Deengadda walii gadanii waliif dhaamaa jiru. Finfinnee keessa jiraatu ijoolleen kun laman seerri haa kabajamu waan adda addaa barreessaa jiru jedhanii barreessanii ummatatti gadintinii jedhaa jiru jechuudha. Kuno har'a ijoolleen Oromoon tokko dhabuun tokkummaa ta'uu dhabuun keenya isin hasiyyuu waa'ee amantiitiin akkana ta'e amantii wal tuqee maaloo dhaati ajandaa nama tokko godhaati wal ficcisiisa. Warra kaan baafachuutu hin taane asitti dabalanii hukkaamsaa jiru. Akkuma nadhii gammadaa achi keessaa fuudhanii dhabamsiisu. Hunda jara taa'ii ilaali. Yoo ati tokkummaa qabaattee hin qabsoofne yoo ati jabaattee hin jenne. Ittaansuudhaan injifannoo biltsiginnaan galmeessine jedhaa jirtu asirratti dubbachuun barbaada. Injifannoo kaleessa kombolchaa dasee fi baatii qabanne jedhu irratti ijoollee baatii dawwalte ijoollee kombolchaa ijoollee daseetii wajjiniin haasa'an bule eda. Ijoollee dhibbatti ijoollee walloo warra wal beeknu wajjiniin hundaa wajjin haasa'an bule waan ajaa'ibaati. Maallaan jedhan waraanni TPLF yookiin warri intiniidhaa fi ollaanii fi TPLF magaalaa kana gadhiisee bahuun guyyaa 4-5 dura nagaadhaan dhukaasa tokko malee nagaadhaan gadhiisanii bahuu jala qabanii. Maal ta'an jenneeyyuu nuyyuu wal gaafataa turre. Nagumaan erga magaalaan qulqulluu ta'e gadhiifameeyyuu waraanni biltsiginnaa dhufee seenaa jira malee waa namni wal loleen jiru walii galteen godhamee haa ta'u waan jarri deemaaranuuf nuyyuu nuun galle. Istiraateejii lolaa ta'e jarrii wanti jarri jedhaadhaan nuti Finfinnee qabachuudhaaf waa hundaa qabannee to'annee fixneerra waan ta'eef የመጨረሻ isa dhuma akkaataa Finfinneetti lolanu istiraateejii kana lafa kaachuuf deebine jedhaa jiru warri TPLF. Ijoolleen kunis akkanatti manutti warri dheengadda Kamisee keessatti kantiibaa magaalaa Kamisee ta'ee shuumame urbaamman hidhaatii beesunis baqatee jira jedhanii jaraa wajjiniin deemeera jedhan. Hundinuyyuu kaabineen dheengadda Kamisee keessaa baatii keessaa ari'atamtee baate hundinuyyuu deebitee ta'edhaa jiru. Abiyyi wajjiniin deebi'an jedhaa. Dhugaadha magaalaa sana qabachuun soba namni jedhan jiru. Garuu akkamitti namni tokko otoo wal hin lolin waan dhiiga kana hundaan gannaqanii maal jedhanii qabatan maaliif dhiisanii ba'an kan jedhus gaafii namatti uuma. Maaltu uumame jennaan walii galteen dheengadda jaarsummaan dheengadda kadhatamaa ture sun Oromoo dhokfamee duudubbaa walii galamee jira. Isintu gowwomaa jira Oromoo kiyya. Oromoo kiyya woboon shawwadameera ammas. Woboon ammas uummata Oromoo shawwachiisee jira dhugaa dubbachuudhaaf. Jarri wanti jarri barbaadan isiniif guutama maaloo durraa deebi'a. Maaloo Tigraayitti deebi'aati magaalaa keessan bilisoomsaa waan barbaadan karaan isiniif banama wanti isin gaafattan hariin isiniif guutama jennaan waraana sii guurrattee nagaadhaan deebite. Har'a kan amma jagnaa taphataa jiru injifannee taphachiisaa jiran Abiyyi walii galani. Maaliif uummatatti hin gowwoomsuuf Abiyyi dhaqee lolee jennaan injifanne jedhee akka Abiyyi uummata kanatti gabbahee jagnummaasaa annaqee jennaan torbii tokkotti annaqetti waraanni kun barbadaa'ee maqaleetti deebisee jedhee akka haasa'uuf walii galtee irra gahan jechuudha. Kana ammas wanti haasa'amaa jiru shukshuktaan wanti hamma mootummoota gamtoomanii warri biyya alaa kunillee hedduu kana waa haasa'an jiran poostii wayii sargaan jirru waa'ee dhuma kanaa lola kanarraa callisanii jiru. Maaliif beektu
jarri fedhii ofiitiin jaratu achi kaa'ee si gaafa dura abiyyiin kanaa hunda adagaa guddaa nutti fidanii waa yaadanuu Abiyyi Ahmad achirraa hin buusu jedhamee eegama akka dhagaa jiru. Abiyyi Ahmad kan gaafa duraatis achi kaa'ee jara waan ta'eef jarri buusuudhaaf karaa nagaatiin otuu waa tokko balaa hin geessisin dhaabbadhaa finfinnee seennaan uummata baay'ee dhumuu danda'a. Siviilii nama danuu dhumaara waan ta'eef isin finfinneen seenina jedhamee duraan barreeffamee kadhatamaa turan warri TPLF fi ollaan woboon jechuudha. Kadhatamaa turan finfinnee seenuun qabu nama baay'ee dhumuu danda'a waan ta'eef wanta kana suutaan akkamitti akka qabatamuu qabu gochuu dandeenye jedhanii walitti ummataan fidanii ijaaraa turan dheengadda. Ameerikaatti mootummaan intiniidha mootummaan yeroo ce'umsaa jedhamee ijaaramee ture dheengadda. Sunis haala ajaa'ibaati. Garuu warri ijoollee biltsiginnaa waa tokko hubannoo siyaasaa biyya dawwaltanii maal takka ta'aa jiru tun gaafatiin. Lolee injifatee magaalaa Kombolchaa magaalaa Dasee lolee qabate baatee lolee qabate warri jettan otuu baatee hin lolin Kombolchaan otuu Kombolchaa qaxxitaadhuma deemaa jiru jarri fedha ofiitiin istiraateejii mataa jira lola jira mijeeffachuudhaaf gadhiisanii bahanii jiru. Dhugaan jirtu kan. An wanti isinitti immoo amma waa'ee lola kanaa dhiisa. Ummanni keenya dhumeera. Miskiina gadi guureera nan lolaara jedhee. Ammas ummata diyaasporaa miliyoona tokko kadhataa jiru taa'ee danda'ate sarara waan ajaa'ibaa barreessee jira waan ta'eedhaaf baay'ee nama gaddisiisa. Ummata ficcisiisanii biyya keessaa jaarsolii hunda gangalchanii dadhabanii amma warra diyaasporaa nama miliyoona tokko barbaannaa shaqaxii fidattanii dhufna ganzaba keessan qofitti harkatti qabadhaa gontaa. Mee taa'ee danda'a dhaqaatii dubbisaa barreeffama taa'ee danda'a barreesse irraa yoo argitan kolfaan duutu. Uffata yookiin waan akka shaqaxii fidattanii dhufna. Ganzaba keessan qofitti qabadhaa kottaa nuti xarrarree jirra isin hirkaa fuuneetiyyuu ittiin meeshaa binna. Hamma yoomitti bakkee teessanii afaan qofittiidhaan dinettu ganzaba keessan isin hirkaa guurree waraanaaf meeshaa binna. Manzaba fixannee jirra. Maaqabiin bakka hundaan irraa ka'amee jira. Mallaqa ittiin meeshaa binnu hin qabnu waan ta'eef jecha jedhudha afaan Oromootti. Baay'een namaadhaa kana hin hubanne. Hubachuu qabdu ture otoo dandeessanii hubachuu qabdu. Jarri wanti jarri diyaasporaa nama miliyoona tokko barbaanne jette mallaqa guurratee dhufa waan ta'eef meeshaa tokko bittanii dhufnaa birriin isin hirkira dhumaadhaa taa'eenarra. Maaliif yoo mallaqa sanas illee qabattanii dhuftan baankii keewwattan baankii galiin achirraa argamu uummata buqqee jiru kan ittiin dhaabuudhaan illee nu gargaara waan ta'eef jedhanii haasaa jiru. Mee namni galaaru jira. Tiiktook irrattis dubbadheetiin jira waan ta'eef mee deeggartoonni abiyyi dhuguma abiyyiin iyyeellaasisnaati namichi kun isin waame kan kooti na deeggartoota kooti jedhee mataa ol na qabaa namni na jalaa dhumee jira rakkannee jirra mallaqas fidaatii kottaa Itoophiyaatti galaatii hamma ta'e nu jajjabeessaa isiniin jedha deeggartoonni isaa galuu qabdu dhugaan isiniin jedha yoo dhugumaan abiyyiin jaallattan ta'e galuu qabdu yoo hin galtanu ta'e soba kaanuman isiniin jedhaa galatoomaa.